dura salamtaa wayyuu dhiisi bilaa isin abdadheetan buura dhufuudhaa qaali dura salamtaa jenna. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dursoota miisoo jirtu bayyaana gaadhaa warreen amantii biraallee akkam bayyaadhaa jirtu isin jedhaa salamtaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila bunni yoo waan isin laayikii kuma shanin galtiin kuma sadii kuma lama laayikii kuma lama yoo hin taane kan buna kana birrii shantama kaffaltu jette kanaafuu kan bunichaa kaffalurraa isin immoo laayikii godhaa maatii jaalalaa laayikii godhaa dirribii kaffalurraa. Garuu waa'ee bunni meeqa laashiniin ta'a? Birrii 25. Ati immoo kudhan turte. Wayyoo kudhan dhadheen ture ko. Kudhan ni miti yoo deemishanii faranjaraa danda'uun shantama idhaan illee galee lubbuu bakkeerraa 25 siba bakkeerra gurguramu. Naannoo jedhaa jechuudha. Dhageessanii tula. Buna qaalee kana asitti tola isaan nuqsiise yoo isin aga dhuma dhaggeeffattanii waa lakkaa'uu baate laayikii qabaachuu baate 0-0. Zeeroodhaa gatii bunaa nu kaffalchiistu jechuudha. Gatiin bunarraa bilaasha ta'e jechuudha. Jedhaatu qayaa mi'a dhabuu dhugaayyuu. Salaam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shama akkam jirtu isiniin jecha bakka bashannanaa jirra achi galagalsheen isinitti agarsiisa. Mana seenaa gaa bakka kana ishee kottaa bashannanaa bakka isaan isinitti himaa eessa murtaaroo bakki isaa. Warri jimmaan alaas Oromiyaa keessa deemaa kottaa daddaawwadha akka haragoonni gizee tokko deemanii rahaa godhanitti kottaa rahaa godhaa isinis. Waayini bakki kun jechuudha achi garagalchitee isin agarsiistu ijoollee dura waggaa 7-8 dura baatanii bakki kun aweetu bakka iddoo jarri jiramti namni sakkaraami kukkufu itti finca'u garuu ergi Dr. Abiy dhufee amma fataano laalaa ishee achi garagalchee ilaalan dhugaa bootaan kun dur foolii funyaan qabatte dabarfatta turte. Jannata fakkaata. Amma immoo garagalchee ilaalan. Katamaarraa isinee waraabaarraa ishee amma kanayyuu. Katamaarraa isinee waraabaarra malee baay'ee tokko bareeda. Kunoo namni jechuudha na dabbarame kan chiikii isaa fudhatee dhufee kun akkanatti addana teessoo kanarra taa'ee babbashannana. Nuti aduu dhiya dhufne malee jechuudha. Bakki baay'ee tokko bareeda ishee. Videoodhaaf malee. Guyyaa yoo dhufte aduun xiqqoo keessa dhugaatiin ho'i ta'e. Malee kaan taaksiitti dhufe malee iyyummaa dhalaame akka arabaatii qadeemne jechuudha. Makiinaatu dhibe malee akkoo iyyummaa qabnu alhamdulillah. Makiinaa qofaatti bitachuu dhabuun iyyummaa miti. Maal amma sanas bituu dandeenya gaafa. Bituu dandeenya garuu jechuudha arabni amma gaadhaa adii kana deemte amma sa'a 6-7 teessee booda konkolaataa hir'isuu. Kan isaaniin galu isaan. Noo asii kaanee taa'u. Akkasii. Wallahi maashaallah dasseedha garuu kunuyyuu ni maadha kan kana nu agarsiise sadaqa makiinaas nutti tora. Ayyaana jiraatu. Garuu waan si ajaa'ibu namni keenya maal yaada beekta yoo biyya ormaa keessa ta'e malee waanuma uffata gaarii uffatanii gadi ba'anii sammuu fi firee gochuu danda'an ittiin fakkaatu beekta. Inni gowwummaadha. Bakka biyya keenya keessattis wallahi kaaffii adda addaa jira filattee seentaa hin bashannantaa wanni dhibeen jiru. Amma isii kana qofa qabaa kottaa jiru wanti hundi nuu jira manii bas birrii keessan lafa qaa isa namni birrii waan bitu jedhee si shawwadee naa inni erginaa hin bita qayyaa birrii 1,000 birrii 2,000 oolmaa oolamu isin agarsiisna shi kanaafiyyuu isa namni birrii Itoophiyaadha waa bitaan fidaa kottaa akkani waan binni argitu walitti qabadha akka jettee isin hirkaa fixuu fi namni birriin shan waan bitu qaba akka. Wallahi dubara amma yeroo biyya laa kana jiran kuma kan beeku. Birriin faayidaa dhabdee jiru. Birriin faayidaa dhabdee birriin kuftee waan bitu. Itu kufee akkamitti waan binne. Birriin barbaachisaadha akkoo. Abbaa argitan ittiin kennina. Dhugaa rabbi yoo dhukkuba ta'e yoo beelarraa namni du'aa raate malee bilaashitti namatti hin kennina. Gaafa galtanii bashannanuus kan dandeessan hojjetachuus kan dandeessan birrii keessanii qofaa jechuudha. Siyaamni yoo birriin qabaanne namni nama hin jaallatu yoo ta'e dhugaan jirtu laasiru. Ennaa isa tokko wanti tokko immoo hin jira si gadi amma namni kun inni biyya irraa baatii dhufe inni maatiidhaan waliin galle amma maatiidhaa achi teessee inni ergitamtii maallaqaa ergitee ati taara galfachuu dhufta inni biyya ormaatii dhufu. Jarri immoo isheen biyya arabaatii yookiin immoo biyya aadaatii dhufaatti jennaan kennaa sirraa eegu. Yaada jarri kennaa eegu isheen haara galfachuu barbaaddu. Amma adda adda hin taane kanaafiyyuu maatiitti haara galfadhaa midhaan nyaatanii abdattanii fuutti rabbii fi geessii keessa wayyaa waan qabu. Kennaa sanatti soof qabaa jechuudha.
Aisha wasni gaafadha. Namni baay'een uffata babbareedaan biyya rabaa qofaa jira seet. Uffata Itoophiyaa keessa jiru yoo argitan wallahi uffata biyya rabaa bitanii galta. Aisha maal jedhu? Uffanni bareedaan as jira. Orjinaaliin bareedaan kan biqaatii qabu. Dammoo uffanni biyya keenya yeroo itti ba'uu fi yeroo itti irra darbu qaba beekte. Biyya rabaatii garuu isa waggaa 10-20 dura namni uffate namarratti argite sarara uumaa argite. Kanaafuyyuu maallaqa keessan qabattanii asii bitachuutu irra bareedaadha uffanni. Akka kiyyatti ani kanan dhufee argetti ani illee asituma nama adii kana uffata jaallatu miti jechuun nama bitee miti ani waan an uffadhu 2-3 qofan fidee dhufe garuu ani ijoolluma achi jiran uumaadan jedha wayaa kaargoo godhu bara uffata kaargoo warra uffata wallahi uffata biyya rabaati fidee dhuftanii ennaa gisee tokko miiccisaa jechumaan bifa jiru achumaan hiikkata kana malee maadamiin kiyya kan akka sarkaan kennaa dhagaasan galaarutti birrii 1,500 isiniin agarsiisa bidirooti gaafa lammaffaa fi yaadachiisi naa bitte gaa kennaa jechuudha birrii 1,000 diraama 1,500 jechuun asabaa isin isa iddoo ofii hojjechiifattuutti naa hojjechiiste kennaa gaafan tokko saamunaatti dhibee miicu jechuudha calleechillee irraa bahee irraan gadeensallee hin hiikkate jechuudha kanaafiyyuu irra isii uffata bitanii kaargoo keessanii warqii giraama tokko bitadha. Hubannoo dhabuudhaan ammoo. Giraama tokko garuu kaargoo anis fideera kaargoo akkanitti fidee seera nimaanni hin binne an kennaan fidee naa kaffalamee naan fidee kan akkasii argattanii fudhaa kottaa tolanii kennaadha namni itti isinii kaffaleedhaan garuu bittanii itti kaffaltanii fidanii dhufuun isiniin baasu asii wayya. Uffata birrii keessanii bitanii kaargoon godhe. Hin beekamu akka waan biyya keenya malee biyya namaaf. Ila bayaana viidiyoon waraabaa fi diriyaan ila guyyaa biraa waraabee isinitti agarsiisa gatii isaa wajjin diriyaa sanuun achi finnee dhumne irraa isaa sirra bareeda wallaahi isiniin agarsiisa jechuudha guyyaa biraa jammir ilaamma jechuudha ishee wanta ta'e wayaati gacallama jedhama toobii wayii birrii ibbaan bittamiti diraama ibba jechuun asitti birrii 5,000 miti birrii 3,000 jira toobiin akkasii as maraxxee jechuudha kan amma hodhamu carqee kanaafiyyuu uffatan bitina kotta kunoo aduullee akkasitti nu baate aduullaa fuulatta jannata nu bakkeessa aduun fuulatta jechuudha kameeraadha wajjin maaliif beektanii isa maabiraatiin qabnu nu isa bobeeffatanii viidiyoo warraa badu sana kanaa jedhee laa fuulumatti bokkinu jedhe laa aduun galgala innaa uffata fiddanii kunaa jechuun ilaa amma maal ta'e beektaa team of shi'enni jennaan aappii tokko jira beektaa biyya rabaa isaan boris faashinii baasu itima taa'e mama immu koofte taa'e asaasii addaan kutuutuun ta'in ani kimaadha jechuudha gara caammaa 9 bitee 9 wala 10 ta'a jechuudha shi'enni irraa jechuudha dhibba bareeda gaafa ufnaan tokko mucaan kaattu achumaan hikkatee dhufu isheedhaa tokko hin qabdu tokkotti isheen amma kaasaa tokko nayyuu asiin bitee fayyaan isaa hin jiru jechuudha arginni fi ammallee hoggaayyuu hin geenye caammaan isheenyi ayiraba hin rabba'u. Bifa bareeda malee achuma achitti lafti qoraadha. Asitti asii ashawaaleen hojjettan jechuudha keessa ol nuree baha. Bokkaa jira laayee deemuu jira. Achitti maaliif hin dhumne beektaa ala seeraamkiirraa buute makiina maadamii keessa galtee achi mooliin seeraamkiirra deemtaa caammaan hin dhumu. Kanatti baroota akkasii miti jechuudha. Innaa waan feetan nu gaafadha. Aishaa yuutuubii shoof jedhatti meeshaan gochaa jira jajjabeessaa. Waaw galatoomaa ishee asuma maatiinis jechuudha namni 500 sabiskiraabii na gootanii baay'ee galatoomaa dhugaa arbii sabiskiraabii torbeetti nama 500 tu na ijoolleen Oromoo galatoomaan isiniin jedhaa viidiyoo kiyyas laayikii godhaaranii sabiskiraabii akkuma beekamu namni akka qalliitti nama hin godhu kadhaadhaan ani garuu tuma nama haaraa banate ta'eeti maatiin kee nama yeellaa isin maaliif torbeedhuma kana keessa sabiskiraabii kee 500 dabalee jira. Saatiin ganaa ammallee naaf garuu saatiin kee 500 geenye 300 geenye rakkadha 500 galeera saatiin 500 fi sabiskiraabii 500 ganaa saatii 3,000 fi 500 tu naaf saatii innaa dhugaa baay'ee galatoomaa jiraadha hamaan isin arginu jira Oromoon kun nama tattaaffatu jaalladha wallaan iyyuu na dhiyeessila gaafan ilaalu sabiskiraabii kee 5,000 wayii ture gaafa san har'a garuu 6,200 wayii እና ዱጋ ባየ ገለቶማ ulfaadhaa jiraadhaa isiniin jedhashee waan an qabaa isa irrawaatee tokko wandirra irrawaatee tokkotti kan keenya gaadheetti tambaliin irraan kaakotti wanti irraa godhe suuraa irraa kan tambaliin godhaa kotti fiigee irraa miti ay warra abbaa manaa qabachu teeraa viidiyoo wajjin dhugala inkutuulaa viidiyoo kan naa taa'ee ka tiktook irra ta'e ati irraa dhugu isaa fiddinni yaadsi godhu gasitti hin gabu malee akka maal jedhe namti tokko tiktook irra olii gadi deemaa gowwaa warra